سيفي جنان يسرولين جيسن أنا في سجدو أنا متوقع شيطان تقول سينون دندو واو تانا جي دبين ما جت شوفتي كيسين سيديستينا ما برات تهيرو موديم تو دقيسي جرتاتي يو كول إسنو لنا ماني مرون ولين ملي دورما رافوتي جيستي مو دورما سوجما جيستي يويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمار كفوني خبجم توتا فردفت تداوت تخني قاعد ديبيني سيجا أماس كنو ردي بودان يروت يعني ولد ديبي أجرا قا أرانتن هو مال توسي فيدي مالين لفتني أرهو مالين لفتني يجون كيسن قا هفن قبو داوت توتا خنيا قا درو رقا وني الراسي سني كبني لفني أكوما متا درو رتركتني في قسمة التعانو لان الراس قا خونو نموي كبني لفني جرا أكوما لالتني قرتن نموي سني فيني لفني جرا نموي دي فما قا فتشولا فتش نموي قبني كما خانا إسيني في النيجر رايتشو بربادتي قاعدة أوتو تخيني قاعدة ما خانا مالي فكا في النيلي نبيتنا فكاتا هدبيني akka beeysi sarratti ilaaltan san ta'ullee irra baay'een gaa nama kana amma dura waan itti balleessineef gartee dhiifama gaafachuudha dhufnee akkasin nama wayii isiniif innee dhufnee jechuun barbaade daawwattoota keenya mee gamanumaan gaa akka namni wayii nuti finne kun gartee salaamtaa isin gaafatuuf gamanumaan gama nama wayiitti isin dabarsinaan jechuu barbaade daawwattoota keenya mee daawwattoota keenyaan salaamtaa jiini viidiyoo amma duraa takka akkaan sarara dalagetti xiqqashoo akka aartee makaddaa wayiitiin na dhooyitee kuttellee daawwattoonni illee arkiyaati illee ni beeyte yoo dagachuu baatte yoo dagattee mee tanaafu gamanumaan daawwattoota keenya waan narraa jettuun narraa jiini akkasumatti gaa mee gama namootiin isin dabarsa daawwattoota keenya la ani maali fakkaata ati waan akkanaa gootu naan galle har'alee akkuma duraanii goote gaafii waan waa lama dubbatte ilmoon namaa waan tokko yeroo dubbatu waan tokko san ibsuu qaba malee waan lama wal faana ibsite wali dukkaneessuun hin barbaachisu har'alee akkuma gaaf duraanii san dukkaneessite jechaadha tokkoffaa makaddaadhaan na dhooftee akkana na gooteeni irraanfattee laata hojjettu waan si dha'ee jiruuf ana fakkaatti yoo ammoo nama wayii isi qabadhee isinii fidee jira maal jettu ana fakkaattu nama wayii yoo jettu yaani namni biraa yookaan ka'anii jaani immoo hin argine shayxaan illee yoo ta'e nama wayii akka fideettu targee jira jechaadha kaameraa naaf okeettee jechaadha kanaaf ati nama dhiifama na gaafachuu dhufe osoo hin ta'in gara nama wayiiti waliin interview godhaa waan jirtuuf an keessaa bahee nama isa wajjin interview akka godhattu yeroo ammoo dhiifama na gaafachuuf kophatti ana barbaadde si wajjin jira siin jedha ما لا صاير تبتي لا قلت هو قلت لا موي جت مو موي جت هاتي ما ميتي هو قلت خلاص ابدي وزين لا يا هوب لا كوي كاسين يا هوب لا يا هوب لا عمل لي برنامج هاتي ما جت لا تمرقات يا جماعه قاعد أودوت خينيا يا هوب كمال التاني أركيتن كفيديو درارة وان باين التعاري في وان إنكرتي كافي جبدو برانكي سكولي في التعاري أما اللي نموي يجون باي يسار سجرا خلاص أبدي حسين يمرّي مي أبدي حسين داوتوت خيان سلامتا ناجيتي أكسمتي أكمان إنكرتي ويا درا كافي دانسي كافت ناجيد في كاميرا سدرا خاي برانك سر قدر سنتي كافين سلا ويا سنسيجافت شو بربادي سني أران سيران سيجافت دا شو بربادي سن أران سيران سيجافت دا تنافو مياتي ما داوتو تخيان سلامتا ناجيكا برباچ خيتين بكميك اتي دررمي كستي استي كبي سدفي اما رومان دررمتي اجرا يرو رفتچ اسيون نما جاب دغوار مال جن بيتا جادي سوفي دالتيدا بكي سوف باتي مال دسري دالتينا هي ما جيرنا ميچ جيراني مالي في سيريز ودي فما غافدته ديسنس برادي مو كاميرا نو افو كيتي جيرتا غارو يعني اكا انجدي في اللي دبد نو جرا جيرتاچنا مقاكي يداونو باي ست الفاتي تري مال ول صبون وسودا يتي اورمون بيتا صبون سودا مقاكي يداونو سودا تاي نما وي جرا تورتي نمنو يسون نما غافي غافچو بربادو تاي واويت اكمتا انكي كيس جيرو غرسيسا كان في غرد ما رتيرو مقاكيا عبدي حسين وكان يا هو بيتي مقا يوتيوب كياتي نوام تكانا قوبا بتاتي فتي تفتيتي مو انا مو غافي غافتاجي اكمتي كيرو جلقبا
gaafii na gaafachuuf kaatu maqaa kiyya dhawuu saalfattee gara qixxee kana keessatti maaliif dhawuun akkamitti dhawuu dandeetti gaafii si gaafadha. Wayii dhiifama naa gooteeree amma dura. Lola qabna jecha. Lola qabna. Amma dubbii bareedduu reeffidde. Laa dhugaa dubbii bareedduu reeffidde. Kolfitullee kabajamtoota afurtoota keenya dubbiif ilkaan adaadiitu tola akkuma jedhan san jechaadha. Amma dubbii gaarii naaf fidde waan na gaafattellee si gaafachuu na gaafattellee si deebisuu hin danda'a. Wallola akka qabnu beekuu kan kee. Erga wallola qabaanne osoo jaarsan fidatiin maa dhufteeti kaameraa na fooqeette. Adeera kiyya na dhageessa. Bakka tana anaa gaafii si gaafachuu dhufe malee akka ati gaafii na gaafattuuf hin dhufne. Kanaafuu kana na gaafachuu barbaadde guyyaa biraa addan na gaafachuu ni dandeessa. Amma battalumaaniin hara gaafii xiyyaatti ichi dabra. Odoon gaafii xiyyatti hin dabarre duratti piraankiin kana dura sarara dalagesaniif adeera kiyya dhiifama naa godhi. Daawwattootaan illee jiyoo anaaf illee dhiifama godhuu baatte daawwattootaan irra dabarree jirra. Inshaallah jiiti gaafiin si gaafachuu fedhettiin tara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota afurtoota keenya hundi keessanuu baga nagaan jiraattan isiniin jedha. Asiin dura piraankii hamaa piraankii akkas fakkaatu sanarratti hojjechuu isinillee ni yaadattanii piraankii sanarratti baay'ee aaree akkasumatti bifa addaatiin waan irratti hojjetee jechaadha. Aaree biraa kutee ture inni viidiyoo saniinis akkasumatti gadhiifate ta'us kunoo kabajaa fi jaalala isiniif qabuuf jecha waan isatti dura aare innillee mana kiyyallee waan jiruuf jecha kunoo dhiisee jiraa fi isii dhiisee jira bagammadde. Egaa galatoomii jennaanii akkasumatti daawwattoota keenya abdiilleen kabajuma teessaniif gartee akkasitti dhiifama nu godhee jechuu barbaadeeti. Sagantaan kiyya haaniin gartee isarratti dalagesanillee akka isinitti tolee jirus abdiidhaan qaba. Achirratti hiccitii abdiitillee takka dudubbanne jirra waan takka ta'e inni nuu himuun fedhinillee dirqumaan himsiisiifne jirra. Inni akkanatti mataa gugguuraa xiqqaa shokkoon dubbiin taafin jirtu. Kanaafuu gabaabdumatti daawwattoota keenya innillee dhiifama nu godhee jira dhiifama nu godhuu isaatiif galatoomii jennaani. Garuu barga abdii haa jennu gaafiin guyyaa san si gaggaafadhe keessa wanni tokko waan si aarsuu hin qabne si aarsee jechuu barbaadeeti waan kana meeqamirraa laalta. Lakki wanni nama aarsuu hin qabne nama aarsituu iyyuu durumaayyuu. Maaltu si aarsitu bati? La wama nama aarsuu qabuutu nama aarsa malee wanni nama aarsuu hin qabne kamuu nama aarsuu jechaadha. Dubaati guyyaa san maali wanni si aarse? Waan aarsuu qabuutu waan dubbatteef aare jechaadha. Dhugaan jirtu si aarse jechuudha. La dhugaa miti. Dhugaa jirtu la dhugaa fakkeessanii dharaan mismaara nama dhiibuun kun ammoo akkamitti si aarsa hidhaati mismaara madoojaan namatti bu'uun atu baanuu naanime. La dhugaan jirtu nama aarsite. Ati amma viidiyoo sanarratti waa hedduudha yaani naatu tuyte waa hedduu waan akkuma dhugaa si gaggaafadhe jira. Tanillee atillee gartee wanni si aarse san faana inumaa gizeen taa'etti yaadu wallahi wama si aarsuun qabne si aarsee bakka tana meeqamirraa ittati. Anjedheemi ambar jedheer natti fakkaata wanti irra deddeebitee na gaafattuu hin jirtu. Waan na aarsuu qabutu na aarsa malee wanti na aarsuu hin qabne na aarsitu. Wama si aarsuu qabu yaani dhugaan ta'e gabboon si aarsite jechuudha. Amma dhugaatii anumatu beeka malee ati beekuu hin dandeessu. Ati ammoo waan si fakkaateef yaada mataa kan keetii sitti fakkaate ho'i dubbatte malee dubbatte wanni sun akkas ta'uun oolu yoo jette fakkeenyaaf si galame yoo akkas jette malee dhugaatii anumatu beeka malee namus dhugaatii ante si beekuu hin danda'u. Dhugaan ammoo ni jabaatti akka qaldiitti abbaan fedhe arguu hin danda'u dhugaa. Dhugaan tuni dharatu irra mul'ata. Dharri akka kuwaasiiti. Asiin durallee siin jedhee jira na fakkaata. Abbaan fedhe gara soo dhiitte achi utaalti asillee hoo dhiitte garan utaalti nama hundattuu hin bareeddi. Dhugaan ammoo akka dhagaati ni ulfaatti. Faayidaa guddaa qabdillee. Hin turti malee hin baddullee ni argamti garuu dhugaa namaa namni nama jabatu argamare akkas laayotti dhugaa namaan argan. Okay, hayyee galatoomii garuu wanni cinaan tokkonis akkumaan piraankii siin jeef si adda baatee jirti. Ati taniin boodarra siin jee sanfaa taniin sirra kaa'e sanfaa san sumarraan kaa'e ati nama akkasiiti miti. Daawwattoota keenya inni sananumaa irra kaa'e boodaa santa dubartii ulaatti cufattee marree taniin jeessan anumaa turra kaa'e malee nama akkasiiti miti jechuu barbaadeeti. Walaakin wanni dhugaa takka ni jirti. Tanaaf abdii hedduullee hin aarinii arra guyyaan kadhiifama wal gaafannu garuu waan hin durumaanuu sagantaa gaafii waan daawwattoonni
daawwattoonni abdii gaafadhunaan jee daawwattoonni tokko gama keessaatiin abdii gaafadhunaan jee fin gaafii takka seerumaan waan daawwattoonni baruu fedhee sirraa baruu barbaade jechuu barbaadeeti gaamee tanaafumee amma akkamisa siifi jannaan maalirra geessanii siifi jannaan eessarra waliin geessan lee jechuun bakka namni irra waliin ga'u irra waliin geennee jirra yaani waan akkana na gaafachuullee isin barbaachisre waan tana daawwattoota gama keessaatiin na barreessa erga cinqamte anaaf jannaa jidduu nam tokko seenuu hin danda'u anaaf isii jidduu nam tokko shayxaani tokko seenuu hin danda'u ilma namaati miti shayxaanni no seenuu hin danda'u jechuudha jajjaba jechuudha jajjabaadha ammoo ija keessanitti akkanatti yaani ija hurrii qabdu waan laaltaniif shayxaana jidduuti naaf ta'isii waan seeneeru fakkaachuu dandeettan garuu shayxaan hin seenu. Taana jii dubbiin maal jechuu feeteetti? Akkas jechuun taana jii dubbiin jechuun isin jechuun hariiroon teessan yaa'anii bakka isinummaan murteessitan malee bakka namaa himtan ni miti jechuun namaa himuun barbaadan. Nu akkanuma waan namaa himuu qabnu namaaf himna waan namaa himamuu hin qabne namaaf hin himnu. Gaafa jalqaba walitti dhufunutti ani fisiin usuu wal fuunee akkam laata jennee gaafii kana walii dhiyeessinu namaan mari'anneetii miti. Ofii keessaniif. Ofii kennan mari'anneeti. Yoo walitti wal fuunullee waliin mari'anneeti malee namaan hin mari'annu yoo ka wal dhiisnullee namaan hin mari'annu waliin malee. Kanaafuu inumaayyuu gaafii kanaayyuu atuuna gaafachuu hin qabdu anuuyyuu waadaa gaaf duraa walii gallisan keessa waan caccabsaaru natti fakkaata of sodaataa si wajjin dubbataa jira. Okay, baay'ee gaariidha. Dhiifama waan daawwattoonni keenya tokko narraa baruu fedhanii finaansi gaafachaa jira. Laa bar kun amma naagalee bar. Atillee amma naagalee bar. Waan feete na gootee na waraantee na dhukkubsiteeti marfee dhiifama jedhamuun na waraanuun kun wama dura sitti baratame. Asiin durallee intervii duraanii irratti illee akkas na goggootee kaateetu dhufteetumaan dhiifama marfee dhiifamaatiin na waraante. Namni hunduu marfee dhiifamaatiin yoo nama waraane jalaa ba'uu hin danda'an. Nama aarsanii marfee dhiifamaatiin nama waraanuun garuu isiin gaarima garuu namatti waddummeeste rakko. Kasinjuu akka isiin dhiyeenya kana heerumuuf hin deemaa jettee viidiyoo wayii tokko isiin waraabdee gadhiistee tokko faana haayixeewu isiin maalirra dhaabbatteeti si wajjin adda bahuu murteessite akka isiin si wajjin adda bahuudhaa deemtu akka isiin si dhiistee heerumuudhaa deemtu hoo dhageessee jirtaati. Lakkisiin waan akkasiin goone viidiyoo akkasiillee waraabne isiin YouTube asii irra galtee ilaaluu hin dandeetta hin agarreellee hangara kiyyaan. Abdii sirraa fudhadheetiin jira garuu wanni dhiyeenya kana deemaa jiru akka ati jettu kanaa miti wanni dhiyeenya kana namarraa dhagee wanni namarraa dhagee dhiyeenya kana akka si dhiistee nama biraatti heerumuu deemtuun dhagee isiin maalirra dhaabbattee si dhiistee yookaan akka isiin si dhiistee nama biraatti heerumuu deemtu hoo dhageessee jirtaati. Abboo ati maal taatisa? Sitti manii siin galu shayxaana jidduu ta'e natti of deemta moo maali? Moo har'allee abdiin aaree jechuudhaaf waan akkana na gaafatta. Waan akkana nan gaafatanii sin jedha. Tole amma waan isin si dhiiftee nama biraatti heerumuu murteessiteef naa himuu hin dandeessu. No, God, please, no, no! Waan akkana akkamiin na gaafattaa sin jedha raabar. Akkamitti na gaafatta amma gaafiin ati na gaafattu kun gaafii dhugaan na gaafatamuu qabu. Moo ana isi kanatu isii moo ani isii bakka bu'ee deebii kan haa deebisuuf moo maali? Deemiitii bakka isin jirtu barbaadi. Dhaqiitii gaafadhu waan isin jettu irraa bariitii deebii na gaafa. Amma gabaabdumatti abdii kiyya narra laalanii dhiifama sirraa sallaaluu atilleen sirra laaluu garuu haa inni nuti timcoota na dubrummaa irraa fuutee gaggeessite moo dubrummaa isa wajjuma gaggeessite. Gabaabdumatti ati aartee jirta arrallee gaafii nasi gaafadhu kana kanumaan asitti hanjamu jiruuf ta'isa yookaan dhiifama kiyya kaarraa kana nama inni angaruu waan daawwattoonni yookaan namni tokko abdii gaafadhu naan jee keessa amma sin gaafadha waa'ee jannaadhaa jechuu barbaadeeti le'annu viidiyoo duraa irratti illee akka ati isii malee nama biraatti hojii hariiroo hin qabne waan dubbatteef daawwattoonni waan takka gaafadhu naan jaani waan isaan gaafadhu naan jaan gaafachuun dirqama kiyyaa jechuu barbaadeeti tanaaf wanni isaan gaafadhu naan jaan hiijiiga. Dhagaa jira. Tanaafu waanuma isaan gaafadhu naan jaaniin si gaafadha malee akkamatti fideen gaafadhu tungaa gaafiidha. Tanaafu otis deebisuu qabda akkam jii gaafadhu naan jaan ni beeyta. Kijaan jannaan gaafa dura si dhufte dubrummaa ni qabdii yoo dubrummaa qabaattee dubrummaa san irraa fuute moo wajjuma gaggeessiteeni